Ani baay'een si hordofaa. Amma garuu biyya Arabaa deemuufanii biyya keessan jira. Mee waa'ee biyya Arabaa waanaan jedhe. Biyyarraa dhufee rakkoo hedduu kan dabarse mana tokkotti baatii 5 dheebuu beela waa hunda danda'ee xumure. Garuu humna kootii ol taanaan mana jijjiirradhe. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaa qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isinii jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa obboloota koo biyya Arabaatitti milkaa'uu barbaaddan kan dhuftanii as keessa jirtan milkaa'uu yoo barbaaddan kan ganaa dhufu taatan yoo dhufe hojjedhee nan milkaa'u jettanii yoo yaaddan biyya Arabaa dhufuuf maafan biyyaa ba'e ergan biyyaa ba'e hoo maal gochuun qaba kan jettan hundi keessanuu sabsab jedhaati viidiyoo kana kanan isiniif qoodu dhaggeeffadhaa. Waa'ee biyya ormaa keessa jiru keessaa waa hedduu hagan argee fi hagana mudate hundumaa isiniif hin qooda jechuudha. Namoonni tokko waa'ee biyya Arabaa dhossanii akkana biyyi gaariidha jedhanii dubbatanii asitti gaafa gachan rakkoon isinirra ga'a. Garuu gaafa biyyarraa dhufnu wanti hedduunis nama mudata. Haa ta'uutii garuu Itoophiyaa keessatti biyya keenya yeroo fudhannee akkuma namni tokko Finfinnee keessatti fakkeenyaaf namoonni haaftaamiin sararaatinyaan ni qaxaratu. Manni tokko gaarii yoo ta'e manni tokko badaa ta'a. Wanni akkasii sun ni jira biyya keenya keessa. Lafa baadiyyaa yoo fudhanne abbootiin keenya gabaree tiksee ni qaxaratu. Manni hundi gabareef tiksee san ija tokkoon hin ilaalan. Tokko kan akka ilmoo ofiitti ilaalantu jira. Tokko akka kan xayyafanii ofii isaaniitti yoo foon nyaatan kan gabaree sanii goommana affeelantu jira. Egaa biyyoota Arabaa keessas wantoonni akkasii ni jiru. Osoo ta'uu immoo gaafa biyyarraa baatu wanti waaqa kee kadhattu yoo jiraate yaa Waaqayyo sumatu beeka sitti nuuf gadhiisee biyyaa ba'aa jira. Humna arbaa amala sareenaaf kenni. Yaa Waaqayyo akkan hojjedheetu nama ta'ee biyyatti deebi'u ati fuuldura koo ba'i jedhaati waaqa keechan kadhadhaa. Saniin boodatti waaqatti of kennaatoo kottaa. Mana singa waaqatu beeka. Manni singoo sun gaarii ta'uu danda'a, badaa ta'uu danda'a hin beekamu. Akkuma bifaan garaagaraa amalli namaa garaagara. Odoo akkas jennu garuu haa ta'uti mannoonni Arabaa kan kifilii 5 ol malee 5 gadi qabu hin jiru. Yoo isin jedhu kifilii 5 yoo isin jedhu mana xiqqaadha malee mana guddaa miti. Kana yoo isin jedhu kifiluma 5 takkitti sitti fakkaati. Saaloon hin jira, majlisni jira. Kana keessaa shintibeetiin mana tokko keessatti kan argamu shintibeetii 5 ol. Manoota Arabaa kana keessatti kanatu argama. Hojii biyya Arabaa jechuun waa xiqqaa miti. Baay'ee ulfaata. Ofitti amanteeti kan biyyaa dhuftu. Mana qofa osoo hin taane gibbiin ni dhiqama. Akka biyya Itoophiyaa san xaragaan xaraddee dhiisuu osoo hin taane gibbiin biyyoota biraa wala manatti fakkaata kan akka Joordaan akka Beeruuti jechuudha. Biyyoota Saa'udii garuu gibbiin isaa kan makiinaan keessa gulufu jechuudha. Baay'ee guddaadha. Gibbii kana kophaa keetti bishaaniin dhiqa. Madaamoonni isin gargaaran gaafa biyyarraa baatu haga torbee tokko madaamiin mana ofiisitti agarsiifti. Saniin booda garagartee sin laaltu. Kanaafuu ati ofitti amantee yeroo dhuftetti ofitti amantee biyya Arabaa hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Yoo ofitti amantee dhufne biyyoonni Arabaa waan akkanaati jettee warroota miidiyaarraa uffata isaanii jijjiirratanii fataa jedhanii as ba'anii akka barbaadanitti dubbatan isaan dhaggeeffattee gaafa dhufte akka isaanii sanan taayoo jette jireenyi faallasitti dhufa. Kanaafuu obboleettii kiyyaa gaafa as geechee beela'uutu jira, dheebochuutu jira, dadhabuutu jira, hirribni si qabuutu jira. Kanneen hundaa sa'aatiitti barbaadetti dhabuu dandeessa. Sa'aatii ofii keetii Itoophiyaan amma nyaanni sa'aatii eeggateeti. Hirribni sa'aatii eeggate dhugaatiin hundumtuu sa'aatii qaba jechuudha. Biyyoota Arabaatitti waan akkasii sannan argadha jettee tasallee hin yaadin jechuudha. Yoo xiqqaate biyyoota Arabaa galgala gizee Ramadaan ni jiru. Haga barii halkan kichaa sa'a 9titti haga barii halkan kichaa akka Itoophiyaa sa'a 11 sa'aatii namni hirribaa ka'usan sa'aatii saffaa raftee sa'aatii 4 qofa raftee kaatee hojjetta. Yeroo Ramadaan hin jirre garuu haga sa'aatii 6 halkan kichaa haga 7 illee turuu dandeecha. Manni haga 8 illee si tursiisu jira. Manni tokko immoo 11tti kan rafan jiru. Kanaafuu akka Itoophiyaatti galgala kichaa sa'a 3tti nan rafa jettee yaaddeen nufiin. Tasumallee hin jiru. Biyyoota Arabaa keessatti sa'a 3 sa'aatii 4tti hirriba rafuun hin jiru.
yoo xiqqaate haga sa'aatii 5 yoo guddate immoo haga sa'a 8 kan galgala keechaa turtu. Kanas sirriitti ofitti amantee dhufta obboleettii koo. Ergaas geesseen boodatti wanta mana san keessa jiru kun hojii kiyya amti jettee wanti yaaddu hin jiru. Minaalbaata yoo sarraatenyaa 2-3 ta'anii mana tokko keessa jiraatan gahee hojii mataa ofii qabaachuu danda'u. Yoo sarraatenyaa 2-3 hoo hin jiraanne ta'e si qofa ta'e wanti mana san keessa jiru hundumtu suma ilaallata. Hundi daa'imman guddaan odoon fi yoo si ajajatan xiqqaan ajaja jettee jalaa diduu hin qabdu. Namoota si ajajan hundaaf ajajamtee kan jiraattu jechuudha. Fooqii haa ta'u jala haa ta'u sarraatenyaan hin jiru yoo ta'e sumatu kaatee mana san keessa hojjeta. Kiyyaa kan keechani jechi jedhu hin jiru. Kan ofitti amanteetu kan biyyaa baatu. Hojii argatte hunda hojjechuudha. Waan argatte hunda nyaachuudha. Sa'aatii madaamni rafisiin jetteetti si eeyyamte hundatti rafuudha malee sa'aatii irriba keetii si eeyyamu isa yoo ofirraa kan gubda yoo ta'e ganama dirqama hojiitti kaata waan ta'eef situ sa'aatii kee gube waan ta'eef muddee muguu baattee dirqama kaatee hojii namaa hojjetta. Kana sirriitti ofitti amanteeti gaafa biyyarraa dhuftu jechuudha. Ergaas geecheen booda rakkachuurra jechuudha. Manni arabaa shintibeetiin arabaa hundumtuu meeshoota ofii gosoota garaagaraati kan ittiin dhiqamu jechuudha. Fooxa shintibeetii walawwalte mana walawwaluun dhorkadha. Kanallee sirriitti itti amantee dhufta. Maxaragaa shintibeetiin xaraddu saalooniin xaraguun dhorkadha. Kun hundumtuu hojii mataasaa qaba. Kanneen hundumaayyuu adda baafatteetti dhufta. Gaafa biyya dhuftee gaafa as geeche haati namaa yaaddu namaan naatu. Naanaati jettee jashii keessa ilaaliin akka tasaa madaami si rifattu carraa yoo irra si buusee si ga'een alatti madaamonni takka akka nama taateeyyuu si hin beekan. Gaafa hojii qofa si yaamanii hojiitti si ajaju. Akka midhaan nyaattuyyuu itti fakkaatu. Waan midhaan malee jiraattu kan itti fakkaatu jira. Madaamota akkasii waan namarraa haa qabu garuu kanaaf obboleettii koo ofitti amaniitii biyyarraa kootu. Gaafa dhufte garuu yoo ofitti amantee dhufte hojjettee ni milkoofta. Garuu jechoota namoota dhageeche yoo dhufte tasallee biyyoota arabaatitti milkaa'uu hin dandeechu siniin jedha. Viidiyoo kana asumarraa nan xumura. Viidiyoo isa itti aanutti si dabarsaa jechuudha. Manan jalqaba hojjette baatii 5dha. Nyaanni hin jiru dheebuudha dadhabbiidha sa'aatiin boqonnaan hin jiru kana hundumaa danda'een baatii 5 hojjette. Garuu haa ta'uti baatii 5 ol hojjechuu dadhabee jennaan biirootti na deebisan. Ergan biirootti deebi'ee immoo mana haarawaan argadhe. Mana haarawaa kana keessatti immoo hojiin baay'ee baay'ata. Hojiin humna kootii oliidha. Sa'a 24 hojjedha. Haa ta'u garuu natsaannatii nan qaba. Osuma kanaan jiru garuu nyaanni mana keessanii dhumata. Yeroo mana keessaa nyaanni dhumate madaamiin maaliif dhumate naan jette obboleettiin keenya jechuudha. Yeroo isheen madaamiin nyaanni maaliif dhumata yoo sin jette anaa miti kan nyaata ijoollee keetii fi situ nyaata jedhii deebisiif. Atillee gaheen mataa keetii nyaattu malee hin jiraattu. Nyaanni mana san keessatti yeroo eeggatee siif hin kennamne yoo ta'e ati fudhattee nyaachuu qabda. Ilmi namaa kamuu nyaatu malee hin jiraatu, nyaatu malee hin hojjetu. Ijoollee keenya gara nyaatatitti duubatti hin deebiina, ija hin laafina. Wanti galee haa galu malee nyaattan malee mana sana hojjechuu hin dandeechan. Nyaattan malee hojii madaamii hojjechuu hin dandeechan. Kanaafuu hojii irratti yeroo hojii hojjettanii nyaata keessanillee dirqama godhaati nyaadhaa. Ganama sa'aatii 7tti sa'aatii 6tti ribaa kaatu yoo ta'e akkuma ribaa kaataniin bishaan keessan birciqoo lama dhugaa. Kuni fayyaa qaama keessaniitiif. Sa'aatii 1 turaatii qursii keessan hojjetadhaa. Sa'a 8 yoo ta'e qursii keessan hin dabarsinaa. Hojjetadhaa nyaadhaa. Hojii hojjechaa jirta sanillee addaan kutaatii jechuudha. Sa'aatii 12 yookaan sa'a 6 yoo ta'e immoo misaa keessan nyaadhaa. Wanni galee haa galu waan ta'eef. Nyaatan malee ilmi namaa hojjechuu waan hin dandeenyeef. Maa nyaata jettee madaamii sitti dubbattu yoo jiraate gara biirootti si haa deebistu. Nyaata malee waan hin jiraanneef. Madaamii keessan wanti barsiisuu qabdanii ganama obboroo sa'a 12tti yoo kan kaatan ta'ee haga sa'aatii guyyaa keessa haga sa'aatii 2 hojjettanii sa'aatii 2 haga 4 haga azaana asariititti boqonnaan haga akkasiin barbaachisu madaamii keessan barsiisa. Kana gaafa jalqaba madaamii keessan biiroodhaa gaafa dhufu boqonnaadha sa'aatiin guyyatanii gaafa barsiiftan isaan ni baratu waan ta'eef sinitti hin dubbatan. Isarratti aansee akka nyaanni isin barbaachisu barsiisa. Nyaatni akka isin barbaachisu gaafa barsiiftanii isaan hin beeku waan ta'eef ni nyaatti jedhanii yaadu. Gaafa hin barsiifne garuu hin nyaattu jedhanii yaaduu danda'u. Hirribni yeroodhaan akka isin barbaachisu sa'a 12 yoo ta'e hojii dhaabuu akka dandeechan akka hirriba rafuu dandeechan madaamii keessan sa'a 12 galgala keessaa yoo ta'e sanii ol halkan keessaa jechuudha akka Itoophiyaa sa'aatii 6 akkasitti sa'a 12 yoo ta'e sanii ol hojjechuu akka hin dandeenye madaamii keessan barsiisa. Hojiin kamuu yoo jiraate gataate kutaa keessan galaa. Kana yoo baratan madaamonni lammata isinitti hin dubbatan sa'aatii isaanii barsiiftanii hojii keessan siraataan hojjettu. Kana yoo gootan ni milkooftu obboleettii koo. Kanaafuu jechuudha nyaanni yoo dhumate ani beeku ijoolleetu nyaate jedhiiti ofirraa cubii atis immoo yoo nyaatte nyaadhe jedhi jechuudha.
Kanaadha. Kanaafuu jechuudha biyya ormaa keessatti mana tokko yoo jijjiirradhe manni tokko yoo isinii ta'uu baate mana biraa seenuu barbaadan mana biraa mana gaariin argadha jettanii namoonni yaaddan jirtu. Garuu manni arabaa hundumtuuyyuu tokkuma jechuudha. Yoon kanaas isiniin jedhu waggaa tokkoof biiroodhaan hojjedhe. Yoo xiqqaate mana 8 ol hojjedhee jira. Dhugaan isiniin jedha biyyoonni arabaa garaagarummaa tokkollee hin qaban. Amalli isaanii, mallattoon isaanii, haalli isaanii keessattuu Saawudiin kun tokkuma jechuu ni dandeessu. Madaamonni hundumtuu tokkuma jettanii fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu mana jijjiiruun furmaata osoo hin taane qalbii keessan jijjiirradhaati maallaqa hojjetattan walirratti qabadhaati gizeedhaan biyyatti galuu yaada malee mana jijjiirtan yoo ta'e furmaata tokkollee hin qabu siniin jedha. Egaa viidiyoo kana asumarraa nan goolabaa isin lachuuf deebisanii deebi'e jedhee tanan yaada. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemte turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yoo isin na jajjabeessitan anillee hamilee argadhee hojjechuu nan danda'a. Dhugaan isinitti himaa viidiyoo hojjechuun baay'ee ulfaata. Maaliif jennaani hojii mana madaamitiin walitti qabatee hojii madaamisa yoo fixe viidiyoo keessanan hojjedha. Boqonnaadhaa hin qabu jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii hirriba kootiiti. Dhugaan isinitti himaa sa'aatii hirriba kootiiti. Sa'aatii hirriba kootii kanarraa mureen dirqama gaafii obboloota kootii deebisuun qaba jedhee tanan viidiyoo isin hojjechaa jira. Isin immoo laayik gochuudhaan na jabeechaa isiniin jechuun affeerraa kootii turtii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u.